خالد ولا ترى كان نقول يقول لك كدرا كهوبنو تك مبسطي وانت كتب بداني تا جارتي دا جل كبر رخافتي لوجين ترتة سمتي يوم مسكينة نام ما يفهم كبوتنا فكات يوجي راتي ملي أقلتو سنة كنا قبلو تا تاني تا تخافت يعني يا تخي وجي ولي قال جارتي ما نخيس بولت ملي ميديا رمبلتو جارتي أتي فولي ملي أورمو سوجين فوني جارتي رك ميديا خاو من كاتية سوني أكا فدي أباتي جارتي نموت باية ثنما ميديا فكذا متفكرين جارتي أصلي فاني بيتني akkuma asli followers guddaa qabdi beekamtuudha geema taphattitti shakalatti garuu wal dhabdeen qabani wal dhabdeen isaanii yoo jiraatellee miidiyaa gubbaan bahu jaartiin nama miidiyaa fayyadamuun qabduu yaada jedhu fudhataman qabu dhibbaa dhibbatti ati yoo barbaade gaariitti tante empaawarii siim remove gootee control gootee akkasiin miidiyaan fayyadamnu godhuu danda'u rakkoo miti. Jaartiin tantee miidiyuma fayyadamtee kabajaa fi naamusaa fi wallabdee jirtu immoo maatii fi lafarraan fudhachaa yaalanii miidiyaa akka nama miidiyaatti fayyadamuunis itti sokkee waan danda'amu alaakee feenatu sun akkaataa bultii abbaa abbaa mana keessatti hin jiraatanidha. Sanarra walii haa gallu. Ta lammaffaa ta sadaffaadha. Siifini nama gandaatii nama firaatii fayyadama miidiyaa isaanii ilaaltee gorsitee gorsa keessan dhagahuu dhabee rakkoo ammaa kana keessa galuunsaa inni irraa barataa sanatti muxxumurra. Ammoo dogoggora miidiyaa san gubbatti uumame akka dubartiitti akka intala islaamaa takkatti akka intala oromoo takkatti akka intala bultii takka jaarsa qabduutti jajallinni takkaa'u damni sun isa dura isirraa uumame. Ilaa jalqaba TikTok banee harka kaa'uu fi isteeppii miidiyaa akka fayyadamtu inni karaa banuufin akkuma jiru ta'ee dogoggora uumame kanutu isa fakkeenya isa bu'uura godhannee irra dubbachaa jirru kana abbaan jalqaba karaa saaqee isa osoo hin taane isiidha. Akka viidiyoo irra agarrattis akka namoonni viidiyoo irra dalaganittis negatiiva isaa caalaa kaa'isee ka'e. Anama kan barbaade tataanii jaartii jaarsaa gorfataa sun tamuraadeen asee tafiraate ta dhiigaatti san keessanis gorsi asinis gorsi san inni itti haala hallatu. Ammoo taagendaa taatee gara miidiyaa kanarra gabbahuudha dogoggora isiitiin waan dhufe na fakkaata. Kanaaf uummatuma bal'aa isii jaallatu uummatuma as gala jiru kanaa fi isallee walumaanuun hunda dhiifama gaafattee sagaleen sii hadabaa kafokkuu ka waraabamee isillee xiqqeessaa jiru san maddii sagaleen nageenyaa hawaloo ka bareedinaa kunis akka maddii bahee babal'atuun barbaadaan. Badhaasa asirratti yoon dogoggora qabaadhe na dura dhaabbadhaa yoo yaadni kun nama fudhatama qabaate itti aanuuf of laal yaaduma sirriiti wanni inni firreefu namni negatiiva qofa harkaa waan san godhennee fi dubbiyyoo bana namallee daranaa adduma deemti namni yaadanuma kanna garuu yaadni kun boodarra deebi'ee hawma lafa keenya kana dhufa namni gaa karaba adda addaatiin haa ibsu karaa adda addaatiin haa kaa'u dogoggora gamanaa fi gamanatti haa qabnu garuu yaadni immoo dhumarratti tokkuma ta'a tanaaf isuma tanaafuu gaariidha wanni amma dheengadda gootisan amma nuti viidiyoo murree waan san isallee gaafattee hawaasa dura dalagame wanni san keessatti hin dalagamne hawaasa bal'aa duratti wanni san ta'e namoota hedduu fuudhee waliin deema ammallee namni waan kana viidiyoo waraabamu kana fuudheeti facaasa jechuudha dogoggora uumame kanaaf beekteetis haa taatu wallaalaanis waan daleete tanaaf akka badiitti hubattee namni amma irra guddaa qeeqee isa caalaa isin kaasu turan isitti. Gaatan yoo irra kunne malee isuma kaasu turan micii mara deebisu turan tanaaf okay ayye thank you okay kun dogoggorri kan mesiiti isin dhifama uummataa fi isallee agaa qabdu naa fi badhaasaan yaada tokko jira Khalid isillee mufii waan si qabduu fi ati boodarraan isaan hundaa dhifama si gaafachiisaa naa obsi yaada ammaa kana keessa maammi itti dabalimee asirmaa jetta. Assalamualaikum akkamitti jirtan nagaa aboo waan gaariirraa dubbachaa jirtanii nuti gaa jaartii في خنيا فولا لين قفني كندي أنا لا لجنة اللي أسرة تكان فيني أسرتي وانت كنت جرت بال قلتهم الفادو منيراكم مرادين جي اسمه دكتور كورك أبا مالي جنان جارتي جارسا كبت جارتي جارسا دوركتا جارتي تشون ميشا مناتي ولو ما قلت ميشا على صنتاني ميشا مناتي جارتي منا خيزتو تكا جارتي دنيا لا لين قفني marre da yo xaw marre yelle ergu filente sumal mal baka jetto sambirle de barte way on talle to ide sam baka senti modu gorri isi birani jira amma sumatin gabab saga yoni fi na han tan yero dertu nasa dogoggora kan masiti walii galla jalqaba gara miidiyaa dhufuudhaaf jaartii daangeessuu qaban yaada biraati suni atis mana keessi beekanii mana keenyaaf beekaa jaartii miidiyaa fayyadamtu hedduu jira tanaamusa hanga geessitu miidiyaan fayyadamnes hedduu jira sun alaakee fi abbaati bira kunnaa ammoo labdee isaanii kan nuti bu'uura goonee maraa dubbachaa jirru kanaaf atis badii isuma murtee haati dhiifama gaafachuu qabdu isuma walii galla sulte ni hirta. Ninjira. Ninjira.
Dhugaa akkuma dogongorri dhufetti Zuleekaa yaada tokko kan jettee jira. Warra na arrabsee jira jette. Namni kuni nama jaalatu arrabsa. Anu akka mataa kiyyaatti xiqqoo rabbi na baase garuu rabbi na baase. Ijoollee tana dhugaa akka nama tokkotti hedduun jaaladha hedduun dinqisiifadha. Kaanii gizaan isaan dhugaa piraankii fillee ta'u waan adda addaatiif nama akka kiyya jaalatu hedduu tokko jira ijoollee tana. Piraankii fillee ta'u waan adda addaatiif yoo yaada akkasii fayyadaman dhugaa waan nama aarsaati. Akkuma Zuleekaan akka dogongora qabdutti dhiifama gaafachuullee bareeda. Hayyee walumaa galatti muraadeenis dubbatee maameen dubbatee Khaalid Beekanii moodaan fardee Ibroon akkas jiru nama dubbachuun barbaanne jaarsuma lafaati inni kan miidiyaati miti. Zuleekaa walumaa galatti dogoggora guyyaa san uumameef uummata bal'aa nuus abbaa manaa keessa Munir abbaa manaa koo jaalatamaa koo kabajamaa koo dogoggorri gaafsaniin afaanii bahee I am sorry Habibi sagalee teete gattu dhagoo barbaadna mana kana keessa. Barikoor dinnat ba Facebook ba TikTok ba YouTube maalat hullum ilatti falaal. Yalla. Sagalee sheekanu lakkis. Baaduu fiidoo bantee nu gaafatta fiidoo bantee uummata bal'aa fi sallee nu gaafatta. Sirra muramee jira. Hin danda'amu. No. Fuula kee arguu barbaanna. Gaaf sanillee fuulaan haasute waan ta'eef amma fuula kee barbaanna gaas. Baqqoo isaanii ta'e inni kun waan xiqqaadha waan guddaa gootee waan laaltu miti. Itti fufee ayyee. Dumashi intala caya intala Dumashi intala caya di dia khatin tainga intala caya di den taini itti fuf. Okay, egal. Na wala ba udah kira-kira. Nashi duraan dursee eenyuun dura dhiifama gabadharee munii regaa laazima isaa miti laazimii. Dia abbaa manaa kiyyaa habiibii kiyyaa dogoggorri gaafsanii akka malee nu harkaa ta'ee Nuun dhiifama gaafachuu jettan eenyuun dura gabadha. Muniirumaa fi uummata hundaa'u akkas. Ishi rakkoo sattare. Ishi duraan dursee gammachiis qiyyaa. Wanni hundinuu akka dagaggamaa baatee an gammachiisatti beeka maqaa isa waan feetanii yaammadha. Gammachiis qiyya dhiifama waan hundaa'u jechuudha namni hin aarre hin jiru aare waan hin ji'es je'ee kanaafuu akka dhiifama naa gootu si gaafadha abbaa mana qiyya. Oh, excellent. Hayyee Muniri nu kabajjee hedduu nu dhageeffattee galatoomi mirkaaniree fulleen sirraa adaf jeena fakkaataa maqaan keetillee gammachiisi. Hayyee yaada kee dhageeffannaa si goota. Gammachis. Taate anilleen dhiifama godhee fi an duraanuu yeroo sanuu gabbuutee kanatti aarte dhiifama na gaafattee jirti. Ammaan tana dhiifama godheef. Waan akkanaa lammaffaa akkan deebinee ennaa. Inde ati gaawwaadhu jirta keessumaanu shaayii moo gaawwaadha? Gaawwaan dhugu jira itti dubbii jabaame. Ayya abbaa jaartii lamaati inshallah ilmoo irra bisnaa afarnu dubra lama bareedaa walirra fuutee maqaa gaara mul'ataa illee yaamsiftee gaarri mul'ata ilmoo namarra dhiisee badaa birrii namarraa nyaata maallaqa namarraa mana jaarrataa nama galaa badaa waan jawsan egzaambilii balleessitee jirta ati goota jaalalaati. Warruma ilmoo gaarri mul'ataa dhiisee bada joosan ilmoo abbaan jalaa bada san fidaan jaane bannaa guddisee isin garsiisa. Masuulummaa isaanii guutuu fudhadhee. Takkaan dhabe gaana mana. Kanaafin goota yaa goota dubra lama babbareedaa obboleeyyan fakkaatu walirra fuudhee maqaan baase taatee ammas deebitanii jaartii wajjin asirraa waliin taatanii maqaan. Amma hin barbaadu. Laala asirratti isin Zuleekummaan mataan sii gartee mi duraan maal jibbitaa yoo jaan gaara mul'ataa kanaan jibbaa itti odoon sin heerumin eegaan si heerume immoo maal feetaa yoo jaan gaara mul'ataa kana itti bar lafeen tiyyalleen itti bar gaafadhaame gaara mul'ataa akka duraan itti ilaalaa turteef eegamuun dhuftee heerumte garaagarummaan gaara mul'ataa si dhagaamte akkami jeen ta duraan oduu dhagaa turte namarraa. Mee Zulee asirra maal dhungette mee? Mee asaa deebitu qoy si gaafannaan. Zulee kaa mee asirratti kami waa'ee gaara mul'ataa kana maal jette?
meeqaan dhiise quraana gaara mul'atan fadha. Isinii galee. Boodara rabbiin ofeetu marga gara mul'ata harkasi buusee jechuudha. Takkaa dhiira gaara mul'ata jala Jiddumaan dabbaan jaartiin taayoo jiraatte jaartii taa'an hawaasni gaafatu jira. Okay, jaartii taan galchina ayya. Mee duma ashiitu asaanti yoo jiraatte takka kana barreessi asii galoo jiraatte kutaa kol bahi jaartii taan sanis dubbattu silleen. Okay, sulte eenyudha Khalid silleen aarasi qabdi akka Oromooti akka Islaamaatti jara Ramadaanaa keessa jirra dhiifama walii godhaatillee ati sumaat dhiira yaa isirree dhiifama itti lama isin ni jire. Sagaleen hin jiru. Jaartiin taan sanii Dumaashi gammachiis kanaa duraan gaddisiis taanaan inni gartee akkuma gammachiis ta'uudhaaf anis fiidiyoo galgala kana darbe. Haalli tokko takka jidduraan Munir sheeritti naa godhe asaantiin haa dhuftu hayyatti fuuka Khalid. Hayyee Dumaashitiyyaa gammachiis keetti wajjin gartee gammachiisuma kanaan gartee fiidiyoo gaddisiis waraabnaaniin fiidiyoo galgala kana darbe akkasitti haayee rabbii waliin gammachuu zalaalam isin haa godhu dhiifamaan isiniin jaati xaabiyaa walitti haa qaceeltu haa dhiiroo gammachuma teessaniin fedha. Ni dhagahama sirriitti. Yaa sirri goote Gurbaalleen gammachiisi lama gammachiise wallahi dhiira kun jeeyna. Yaani qoosaa miti bar jechuun qoosaa miti guyyaa silaa namni gaddusanii maani beekanii maqaa kana warri beeku ni beeka lafatti inninis ta'e jaartiin isaatis taate namuu ni beeka warri manaa jechuun akkaan gammachiisuun fakkeessuudhaaf yookaan isinitti dhageessifachuudhaaf miti. An guyyaa inni fuudhee bas baga gammaddee gammachuun ta'e gammachuuti yaa har'arraa kaasee maqaan keetu gammachiis ta'uu qabaa jettee mi'a. Ani waan isin garsiifachuu gammachiisiin hin qabu. Okay, ayya waan bareedaadha. Qurcaa waan dabaltu ni qabdaa? Isumaan salaama keessan mala niga. Okay, thank you waan bareedaadha ayya. Osoo dumaashii taan argannee nutti tola Munir Asmaanuu sheertuu godhi dumaashiin taan sayyoo as gala jiraatti asaan takka kanaa barreessi ni gabaabsina walumaa galatti ammayyi qurcaa meetiin talee kutak. Waan bareedaadha. Namni keenyaas namni wal dhabuun ni jirtu. Aboo sagalee ol kaasigaa fiidiyoo waraabutti hin jirtu. Laayivirii jirta. Eeniyyaa sirrii miti dhagahamu. Sagalee ol kaasee dhuguma lafaan jirru. Tiktookiin iyya fedha. Ayyee hundaafuu kalaas waan bareeda gootanii ulfaadha jeeyoon isee. No, hanganatti hin kuufnu lakki hangana sirraan feenu. Hanganatti nustu tunis dubbii biraati. Hanganatti nustu. Ati maa inaaf fuudhate haala qabdaa'u. Dubbadhu. No, waan bareeda namni Munir illee osoo hin dinqisiifanne dabruun barbaade asitti Munir dhiira jabaalaa fi waan guddaa nama lama waliif fiduu mitiiti. Asirra nagayaan jiraachuun ni ulfaata namni jaartii qabu miidiyaa kanarra nagayaan jiraachuun ni ulfaata. Kanaaf Munir nama addaati. Dumaashonni immoo akkana wal simatanii wajjin jiraachuun isaaniillee waan nama ajaa'ibu. Walumaa galatti yeroo namni wal dhabe akkanatti araara buusuuf haalaaf horii malee viidiyoo vaaraala isinii baatu hojjechuudhaaf hin horiinaa warroonni kun isin jaa isinitti haa toluu haadha gammachiisii fi. Mee dumaashiin tun dhuftee jirtiiti. Dumaashii inuu mee dumaashiin. Naqi unaa dhuftee jirti. Dhuftee jirti mee isaan bakka takkaa keenyaa. Naqi unoota. Naa dura qabu. Ayya habibi kiyya thank you ayya. Okay dumaashii taa wal bira keenyaa mee warree gargartan hundi keessan obsa. Asaan tibbaalal. Tuni nu tamunirii maqaan nu tamunirii. Dumaashii mee ni girtaa kutaa kaameraa nu bani uummanillee si haa baru yoo jiraatti. Mee Munir ati gabbu Munir mee ati gabbu yoo kutaa uummanni haa harku jara lama wal biratti. Dumaashii asaantii ni girtaa? Injera kuna. Mee kutaa kafalaa kun godhi mee? Ayya. Okay. Yaa maasha Allah. Isin warra calanqootii asaantiin jechuudha. Tamma ta'uccuu diimtutu warra calanqootii ta'uccuu adii sun ammoo warra baabbileetii inni immoo warra gaara mul'ataatii jaalalti gaara mul'ataatii fi baabbilee fi cinaaqsan eenyudha
gaara mul'ataatii fi baabbilee fi calanqoo wali qabdeeti waliin mana tokko keessa galchiti jechuudha gara keenya. Asirraa fakkeenya fudhatan jee yaada. Asaantiidhaan miti gaafatti dhimmaa waan taateef isii akkuma isin bartan takka akkuma isin gartanii fi Muniir ammoo abbaan manaa sun isa kam yoo naan jettani isa kana. Gurbaa imaamaa maratee taa'u kanaatu dubra lamaan babbareedaa kana bakka takkatti waliin qabaya maashaallah. Okay. Dhiira jechuun gaa lama kan waliin bulchuudha beekaa. Dhiirummaan lama kan waliin bulchu lama fuudhanii wal gubba fuudhu osoo hin taane lama kan sammuu isaanii amansiisanii bakka takka ol baasu beeku akkatti. Amma kun dhiira mucaan kun dhuguma rabbiisanii muudhaaf. Sammuu shamarran lamaa injifatee walii galchee. Maashaallah shabaabatti guyyaa kanarra karaarra baaftu wallaahi danu bakka rabbiin bulchu taa'u. Maashaallah maashaallah. Naasii magan dabbal. Dhiirri lama fuudhu jirtu. Laale kun oo takka tana jiyyaartiin amma laal maashaallah. Maashaallah irraa jaamee takka isin hundinuu. Takka immoo tana ijoolleen lachuu babbareedudha maashaallah. وتبارك الرحمن. Du'aayi godhaa fi hamtuun hin jirtu dubbiin isin sagalee murtanii asirra oofaa turtan hundinuu dhumtee jirti ijoolleen lachuu islaamaa isin islaamaa jeesoo manaa keessa jirra waan jaarsaa fi jaartillee naman galchuu arrabsuullee dhiisaa negatiiva isaanii qoosaallee dhiisaa agendaan isaanii ammaaf asuma cufamee dhuma. Suni tokko gora kacarraa laayivii irratti jedha malee keessaa wallabdeen qabanii eegasuma umma waliin jiranii araaramanii ammas. Jarabar hangam tokko ol jaalatan jeemee masaanuu waliin fakkaatu. Badhaasa naa gaafatu. Badhaasa Akka ni jarraa masaanuu hanna. wallaalamiin beekan. Yaa badhaasa naa gaafatu badhatu. Anbar ajaa'iba. Dootu nurrii baa dura kaate bara dootu nurrii baa kaane nyaata boodee bakka itti fiddee kaayita dura nurrii baa. Numaafuu barnoota fudhachuu jirra bar. Namni biraallee barnoota fudhachuu jirra. Maaliif yoos ilaalan umriin. Mana keenya bira dhufte. Mana dhufte. Amma mana dhufte tuyyoo dura riba kaate yoo sulee kan dura kaate asaantiin ribaan kaaftu. Yoo asaantiin dura ribaa kaate tun ribaan kaaftu dura qob gootee nyaata kaate zulee kaakee nyaata nyaadhu asaantee kee nyaata. Dhuguma himuudhaaf neetworkiin qabee jira. Jarri kun maashaallah. Rabbi si majjeesinaan lamaan hafteellee fidi jedhanii barisan ani isin booda naman fedhuu naa jeedida malee. Naa hin fedhuu isin booda jeettiin dida. Siimi jennaan fidii jedhanii fiduu jeettiin dida moon. Isin irra nagayaa. Isaanumaa walii gallaan ittiin fidinati. Min fedhu kaanuu tana booda uli. Akkamittiin fedha. Ummata maashaallah jaa wallahi. Wallahi maashaallah jaa. Nee asaanti. Asaanti akka rabbiin jaalatu goote dhugaa rabbi akka rabbiin jaalatu goote jaalatee isa rabbii waliif sinaa dabalu mee akkamii wallaaltan isin? Macam aku beli ini, dan kawan sana waldan. Isoo abbaa mana keessanii kan? Misalnya itu tak jalan na, itu tak kabarnya. Yani kawan sana tak jalan itu tak kabarnya. Mee uummata kaas gaafadhaati. Dubartii tana rabbiin hinaafaa irratti uumee jaan dhiira tana immoo bololummaa irratti uumee jaanii kan naa dhagaa dhiirti tuni hedduu jaalattee hedduu lamallee fuudhuudhaaf dubartiin tun immoo hinaafaa tana waan rabbiin uumaan kanneef maaltu isa kakaase akkatti hayyamtee wanna godhu tan. Si boodarraa dhufe gaa'ee suma gaafan silattuu ta'e duraa gaa. Isi bodan no fe kaina pun unta buka. Eratti ne romeme. Okay. Jaarsi si duraati gaa'ee ammallee kabaji. Wallahi maashaallah dabbal waan hin joongu beeku ummata maashaallah irraa jaa warri jalarra jirtan dhiirummaan akkanaa. Agarratti